Akka moltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Mootummaan oomishaalee boba'aa irratti gibira dhibbeentaa 30 akka hin dabalin ibse. Abbaan taayitaa boba'aa fi Inerjii jalqaba baatii muddee 2025 irraa eegalee oomishaalee boba'aa irratti gibirri dhibbeentaa 30 akka dabalamu haasa'amaa ture akka hin jirre beeksise. Daayiriktarri olaanaa abbaa taayitaa boba'aa fi Inerjii Dastaa Mokonant ibsa gaazexeessaa Riippoortar Itoophiyaaf kennaniin muddee 2025 irraa eegalee oomishaalee boba'aa irratti gibirri dhibbeentaa 30 akka dabalamuuf odeeffannoon eeruu kan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa ture soba jedhan. Dhimma kana irratti ministeera maallaqaa dabalatee qaama mootummaa kamirraayyuu ibsi kenname akka hin jirre kan mirkaneessan daayiriktarri olaanaa kun gibirri jedhame kun olola miidiyaa hawaasaa qofa irra naanna'aa jiru ta'uu ibsuun abbaan taayitaa boba'aa fi Inerjii ji'a kana irraa eegalee daballiin gibiraa akka hin jirree fi mootummaan dabaluufis yaada akka hin qabne hubachiisaniiru. Odeeffannoo sobaatiin hawaasni jeeqamuu fi doorsisni hin barbaachifne irra ga'aa jira kan jedhan daayiriktarri olaanaan kun dhaabbileen raabsa boba'aa fi buufataaleen murtee mootummaa tokko malee gatii boba'aa dabalan seeraan kan gaafataman ta'us cimsanii dubbataniiru. Magaalaa Finfinneetti boba'aan haalaan dhiyaachaa kan jiru ibsuun odeeffannoon sobaa kanaan garuu gatiin akka dabalu taasiseera. Kanaanis odeeffannoo kenname dogoggora ta'uu isaa irra deebi'anii dhaabbilee boba'aa fi buufataaleen dhiyeessii boba'aa beeksisuu kan ibsan daayiriktarri olaanaan kun dhaabbileen boba'aa Jibuutii irraa argatan karaa sirrii hin taaneen gatii akka hin daballes yaadachiisaniiru. Koree mirgaa gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gaazexeessaan miidiyaa hawaasaa TikTok qabiyyeewwan qorannoo dhiyeessu Iyyoob Shimallis akka lakkifamuuf gaafate. Aangoota Itoophiyaan sadaasa jalqabaa kaasuun to'annoo jala kan jiru gaazexeessaan gama TikTokiitiin qabiyyee gabaasa qorannoo hojjetu Iyyoob Shimallis akka gadhiifamu koreen kabaja mirga gaazexeessotaaf falmu gaafate. Naannoo Sidaamaa irraa dhaaba miidiyaa karaa TikTok qabiyyeewwan qorannoo dhiyeessuun kan hundeesse hojii irra jiru Iyyoob gabaasawwan malaammaltummaa saaxilan irratti xiyyeeffatee jedhe. Ta'us garuu taatee malaammaltummaa naannoo Sidaamaa saaxiluu erga dhiyeesseen booda mana isaa magaalaa Hawaasaatti to'atamee amma Finfinnee naannoo Addis Katamaatti to'annoo jala kan jiru nama dhimmicha quba qaburraa odeeffachuu CPJ'n gabaaseera. Maddii CPJ'tti hime kun poolisiin Iyyoobiin waa'ee qorannoo malaammaltummaa naannoo Sidaamaatti inni taasise isa gaafachuu ibsee Muuzoo Kiimuu immoo qindeessaa sagantaa CPJ Afrikaa gaazexeessitoonni malaammaltummaa saaxilan xiyyeeffatamuun baay'ee kan yaachisu jechaan himaniiru. Dabalatees aangawoonni mootummaa Itoophiyaa Iyyoobiin dafanii gadhiisuu qabu jechuun gaafataniiru. Iyyoob muddee 3 mana murtii hawaasaatti kan dhiyaate ture. Ta'uu kan ibse CPJ'n abbaan alangaa garuu hanga muddee 9 akka turu ajajuu achis murteen kun hanga muddee 17tti achi ce'uutu eerame. Bara 2025 keessa sodaachisa isarra ga'aa ture baqa Keeniyaa fi Ugaandaa keessa jiraachaa ture kan jedhe CPJ'n kan inni ofirraa deebi'es nageenya isaaf erga wabiin seenamee fi duuba ta'us eereera. Dhimma gaazexeessaa gama TikTokeraan odeessawwan qorannoo dhiyeessu bulchiinsii fi koomishiniin poolisii naannoo Sidaamaa gaafatamus haga yoonaa deebii hin laanne jechuun CPJ'n gabaaseera. IMF doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 60 Itoophiyaaf liqeessuuf waliigaluu hime. IMF gama irratti waliigaltee sadarkaa biiroo erga xumureen booda gabaasa kana ifa godhe. Fandii maallaqa idil-addunyaa yookaas IMF gama arfaffaa sagantaa hojimaata liqii dheereffachuu Itoophiyaa waggaa 4 fi oliif raawwataa ture irratti mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee sadarkaa biiroo xumuruun booda waliigaltee irra ga'amuu isaa beekseera. Tarkaanfiin kun eeyyama hooggansa olaanaa IMF boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbichaa erga argateen booda Itoophiyaaf carraa liqaa doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 61 akka mijeessu ibsameera.
Ibsi IMF muddee 10,2025 baase akka mul'isutti mariin gamaggamaa kun onkoloolessa 30 hanga odoolessa 13 Finfinneetti geggeeffamuu fi muddee 3 hanga 5 walgahii dabalataa qaama viidiyoo wal qabateen xumuramee jira. Sagantaa hojimaata liqaa dheereffachuun kun adoolessa 29 2024 jalqaba ramaddii liqaa doolaara miliyoona 3.4 kan mirkaneesse yoo ta'u isa keessas haga yoonaa doolaara miliyoona 2.1 dabarsee kennuu ibseera. Hoogganaan IMF Alvaro Perez ragaan dhiyeenya ifoome guddinni dinagdee Itoophiyaa walakkaa bara 2024 irraa eegalee saffisa cimaa argateeras jedhe. Kunis oomishni warqee dabaluu humna ibsaa elektiriika babal'isuun galiin daldalaa guddachuu fi oomishni qonnaa fooyya'uu irraa kan ka'e ta'uu hime. Perez itti dabaluun oromsii gabaasa sharafaa alaa cimee hojiirra ooluu imaammata maallaqaa ammayyeessuu galii mootummaa guddisuu dambii damee faayinaansii cimsuun saffisaan guddachaa jiraachuu biyyattiif gahee olaanaa akka ta'e eereera. Maallaqni qaala'insa jireenyaa to'achuuf furmaata sirrii ta'uu ibsanii dorgommii gabaa fi fedhii investimentii dhuunfaa jajjabeessuuf haala daldalaa fi baasiin mootummaa fooyya'uu qabus jechuun Perez dhaamaniiru. Ergamaan addaa IMF akka beeksisetti Itoophiyaatti ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee bulchaa baankii biyyoolessaa Iyyoob Takkaaleny qondaaltota olaanoo mootummaa fi baankota dhuunfaa waliin akkaataalee misoomaa fi faayinaansii irratti marii bal'aan taasifameera. Hayyama boordii IMF booda carraan liqaa doolaara miliyoona 261 Itoophiyaaf kenname kun tasgabbii dinagdee fi gabaa liqaa jajjabeessuuf kan oolu ta'us eerameera. Oduu keenya itti aanuun mirgi dimookiraasii Itoophiyaa kufaa jiraachuu fi mootummaanis malaan sarbiinsa mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu gabaasni saaxile. Dhaabbileen idil addunyaa kabaja mirga namoomaa falman lama mootummaan Itoophiyaa fooyya'insaawwan kabaja mirga siyaasaa argamee ture duula qindaa'aa ta'een sochii dhaabbilee siivikii ugguraa jira jechuun himatan. Kanaanis dhaabbileen kun sochiin dimookiraasii biyyattii keessa kallattiin hin beekamnetti deemuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Gabaasni kun mata duree jijjiirama fakkeessaa Itoophiyaa keessatti qaamoleen mirga namoomaa falman miidhaa jala jiran jechuun kan barreeffame yoo ta'u muddee 10,2025 gad lakkifame. Kanas kan ifoomsan dhaabbilee lama jechuun dhaabbata qaamolee kabaja mirga namaaf falman hordofuu fi dhaabbata darara mirga nama irraa gahu falmuudha. Akka gabaasa kanaatti ragaan inni namoota 42 irraa walitti qabe agarsiisu sochiin dhaabbilee siivikii Itoophiyaa keessaa bara 2020 as gara malee kufaa jira. Gabaasi kun kan bara 2018 yeroo muummee ministeera Abiy Ahmed gara taayitaa dhufan jijjiirama hedduun biyyattii keessatti mul'achuu akeeke. Wayita kanas namoonni kan sababa siyaasaa hidhamanii turan lakkifamanii manni maayikilaawwii cufamee labsiin dhaabbilee siivikii cufamee labsiin dhaabbilee siivikii 2009 fi labsiin farra shororkeessummaa bara 2009 kan kaafaman yoo ta'an isaanis labsii dhaabbilee siivikii 2019 labsii farra shororkeessummaa bara 2020 fi labsii miidiyaa bara 2021 bakka buufaman jedhe. Garuu jijjiiramni kun yeroo gabaabduu qofaaf ture jedhe gabaasi kun. Mootummaan dirqama irraa eegamu sirnaan hin baane kan jedhu gabaasni kun humna aboo mootummaaf jecha qaamoleen kabaja mirga namoomaa falman gar malee xiyyeeffatamaniiru jechuun qeeqe. Keessumaa ajjeechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa lolli Tigraaytti taasifame akka bakki dhaabbileen siivikii qaban cufamuuf sababa ta'eeras jedheera. Gabaasichi dhaabbileen siivikii fi falmitoonni kabaja mirga namoomaa dhiibbaa irra gahaa jiru biyyaa baafamaa baqataa jirans jedhe. Kanaafis hawaasa hangawaa ministeeraa takka kan eere gabaasichi ministeerri biyyattii tokko bara 2002 keessa walgahii dhaabbilee siivikii waliin taasisan irratti yoo nu deeggaruu hin feene callisaa dhaabbanni siivikii jiru biyya kana na hin galchu jedhee ammoo eeyyamni isaa haqamuu qaba jechaan dubbataniirus jedhe. Dabalees muummeen ministeeraa Abiy Ahmed haasawa isaanii adoolessa 2024 taasisaniin keessatti dhaabbileen mirga namoomaa falmina jedhan dhugumaan hojii dhaabbata isaaniitti hin jiran siyaasa geggeessaa jiran jechuun dubbataniirus jedhe.
Weerara koronaa bara 2019 fi waraana isa booda dhufes hordofee mootummaan labsii yeroo muddamaa labsee turuu kan yaadachiise gabaasi kun mootummaan labsii labsuuf mirga qabaatus garuu labsicha daangaa kaa'ameef taree itti fayyadama ture jechaan himateera. Labsiin kun namootaa fi qaamolee qeeqa dhiyeessan xiyyeeffachuuf hojiirra ooleeras jedhe. Gabaasichi qaamotni mirga namoomaaf falman xiyyeeffatamuu ibsee namoonni qabamanis utuu firootaa fi namoota waliin argin dhoksaatti hidhamullee jedhe. Bara 2019 hanga bara 2024 gidduutti birmadummaa pireesiif kan falman namoonni 244 hidhaaf saaxilamus gabaasichi ibseera. Mirga gaazexeessotaaf kan falmu koreen eegumsaa gaazexeessotaas bara 2020 as gaazexeessonni 54 Itoophiyaa baqachuu eerullee gabaasa kana keessatti ifeera. Qaamoleen mirga namaaf falman irratti hordoffiin gama wal quunnamtii fi kaaniin taasifamu dabaleera kan jedhe gabaasichi kun namoota butanii bakka jiran dhabamsiisuu bakki hidhaa akka Awwaash Arbaa kanaaf oolu jalqabaniiru jechuun akeekkachiiseera. Ragabaatonni waa'ee bakkeewwan kanaa eeranis reebichii fi miidhaan qaama namootarra gahaa jiraachuu fi bara 2002 hanga 2024 koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa namoonni 200 butamanii eessa buuteen dhabamuu galmeessuu fi gabaasuullee eere. Sadaasa tokko bara 2021 ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irra ga'e ajjeechaa gaazexeessaa Daawit Kabbadaa, Siisaay Fidaa fi Battee Urgeessaa irra ga'eera jedhe qorannoon ajjeechawwan kanaa mootummaan uwwamus qeeqeera. Gabaasni kun haalli sochii waldaalee siivikii fi qabiinsa mirgoota namoomaa gara haala bara 2018 dura tareetti akka hin deebine sodaa akka uumu jechuun akeekkachiise. Keessumaa'uu labsiin dhaabbilee siivikii amma qophaa'aa jiru jijjiirama biyyattiin argatte kan duubatti deebisuudha jedhee gabaasa kana ilaalchisee garuu haga yoonaa mootummaan Itoophiyaa deebii hin kennine. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaa fi Jaappaan shaakala waraanaa waloo geggeessuun dhaga'ame. Xiyyaaronni Ameerikaa humna niwukileeraa qaban boombii darbatan jeettii waraanaa Jaappaan waliin shaakala balaliitti taasisaniiru. Chaayinaa fi Raashiyaan tibbana shaakala waraanaa waloo geggeessuu hordofee xiyyaaronni Ameerikaa boombii darbatan jeettii waraanaa Jaappaan waliin shaakala taasisaa turuu himame. Xiyyaaronni Ameerikaa USB 52 jedhaman 2 jeettii waraanaa Jaappaan F-35 jedhaman 3 fi jeettiin qilleensaa F-15 jedhaman 3 waliin shaakalaniiru. Biyyoonni lamaan aggaammi biyyoota kamiyyuu golachuuf waloon hojjechuuf murannoo qabaachuu ministeerri raayyaa ittisaa Jaappaan ibsarra baaseen himeera. Chaayinaan gama isheen jeettiiwwan Jaappaan sosochii naannawaa qilleensaa karaa Jaappaan kibbaatti argamu irratti sodaa ta'uu ibsite. Gochaa Chaayinaan naannichatti taasisaa jirtu nageenyaaf bu'aa kan hin qabnedha jette Waashingiten. Tumsa Jaappaan waliin qabdu caalmaatti kan cimsitus ta'uu mirkaneessite. Shaakalli waloo Chaayinaa fi Raashiyaan taasisan Jaappaan irratti kan xiyyeeffate ta'uu Itaamaajoor Shuumiin humna waraanaa Jaappaan Jeneraal Hiriyooki Uchikuraan dubbataniiru. Tarkaanfii humnaa ta'uu ifatti kan mirkaneessedha jechuun isaanii The Independent gabaaseera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Guuliyoo Jiyaakuun gama isaaniitiin shaakalli Raashiyaa waliin taasisan qaama karooraa tumsa waloo waggaa ta'uu himanii Chaayinaan nageenya naannawaa tiksuuf murannoo qabaachuus hubachiisaniiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf kanuma turtii gaarii qabaadha.